Dhufaan kottaa. Dura qorannoof qo'annoo gaggeeffama isaa booda. Cinaa kootti kan isin agartan kun inni guddaan mana ga'u kun. Qilleensi isaa meetira 84dha. Asii ol jechuudha. Uumamaan waaqumatu nuu kenneera. Annisni kun garuu inni duuba keenyatti argamu kun 29 iyyuu wadaroodhaan inni kun tiraanisfoormerii kan jennee sila achitti sokkeetti mana keessaa waan manaa xuxuxuquun ijoolleef nama hundaayyuu balaarra waan geessisuuf ijoolleen waa'ee kana baruu ni barbaadu. Jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii keessan qophii kana beektuuti. Qophii kana beektuu keessaniin wantoota dinqisiisoo kan isin barsiisan kan isin bashannansiisan wantoota garaagaraa isiniif dhiyeessuun kana beektuu kan isiniin jedhudha. Egaa ijoollee qophii kana beektuu keenya guyyaa har'aatiin ammoo waan addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee kana beektuu isiniin jechuuf deemna. Ijoollee humnoonni ibsaa maalirraa madduu danda'u ni beektuu laata? Humni ibsaa ijoollee wantoota garaagaraa irraa madduu danda'a. Bishaan irraa madduu ni danda'a. Qilleensa irraa madduu ni danda'a. Aduu irraa madduu ni danda'a. Boba'aa irraa madduu ni danda'a. Akkasumas immoo ji'ootarmalii ho'a humna lafa jalaa bahu irraas madduu ni danda'a. Warreen amma tarreessin kana keessaa qophii kana beektuu guyyaa har'aatiin humni ibsaa qilleensa irraa akkamittiin madduu akka danda'u isinitti agarsiisna. Ijoollee waan akkanatti naannoo isinitti argamaa jiru. Inni maqaan isaa wind farmii jedhama. Wind farmiin kun egaa akkamittiin humna ibsaa maddisiisuu akka inni danda'u ogeessa deemnee gaafannee waan achi jiru 1 2 3 jettanii waan hedduu barattu. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti eessayyuu hin deeminaa nu faana tura. Nagaa jirtu nagaa galata. Har'a addoo kanatti wanta argamu daawwachuuf dhufne. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan nu eeddanii. Bushaa Tigireen jedhama maqaan koo. Garee gaggeessaa walharkaa fuudhinsaa fi sakatta'insa hojii asallaa humna bubbee asallaa kanaati. Kanaaf egaa kun asallaa naannoo Itayyaatti argama. Buufata annisaati. Buufata annisni itti maddudha jechuudha. Kanaaf gara daawwannaatti galuu dura uffata dambii jedhama. Fudhattee waan waliin daawwannu immoo gawalumaan daawwanna jechuudha. Tole galatooma. Tole ijoollee haala kanaan uffannaa seeraan irraa barbaachisu of eeggannoo barbaachisu hundumaa guuttannee keessa seennee maalirraa jalqabee garamitti adeema humni ibsaa akkamittiin qilleensa irraa madduu danda'a kan jedhu qophiin kana beektuu keenya guyyaa har'aa 1 2 jedhee isin barsiisuuf ogeessaa wajjin qophoofnee jirra. Isin kan isinirraa eegamu bakkuma jirtanitti rimootii keessan lafa keessanii chaanaalii keessan chaanaalii qartuu dhalootaa OBN gaammee daawwadhaa isiniin jenna. Dhufaan kottaa. Wanni nuti fuuldura keenyatti asin argitan kuni koochoo tarbaayinii bubbee jedhama. Dheerinni isaa meetira 63dha. Kun egaa
saffisaan bubbee keenya kan qolatee bubbeen akka sarukutee humna keenya annisa keenya nuu maddisiisu godhudha. Bal'inni isaa geengoodha. Achiin geengoodha waan ta'eef meetira 3dha. Kun egaa akkuma laaltan annisa bubbee saffisa bubbeerraa gara elektirikiitti nuu jijjiirudha. Kaattu koochoodha. Qilleensuma sochoosa. Qilleensumatu sochoosa kana. Kun tokkoon isaati. Kun tokkoo isaati. Tarbaayiniin tokko 3 qaba. Qilleensumatu sochoosaa jechuudha. Baay'ee guddaa. Baay'ee guddaadha. Egaa ijoollee hanbaruu qabdanii annisni bubbee kun kan ijaaramu sirumayyuu iddoo humni bubbee keenyaa saffisni bubbee keenyaa gahaa ta'ettidha. Dura qorannoof qo'annoo gaggeeffama. Isaa booda iddoo isaa filataniiti annisa bubbee ijaaru. Ijoollee waan sinii gale natti fakkaata sinii galeera. Kanaaf kuni bubbee maan socho'a? Bubbee keenyatu elektirikiitti nu jijjiirama. Manatti itti fayyadamtu jechuudha ijoollee. Kana fakkaata. Inni kun tarbaayinii bubbeeti. Inni kun koochoo isaati. Kana walitti hiinee lafa jalas geessinee annisaa keenya elektirikii gara mana keessanitti sinii tamsaasna akkasitti. Koochoon kan gamatti ilaallu kunii fi kun tokkodha jechuudha. Egaa ijoollee akkuma sila isinitti himee koochoon isin gamatti argitan kun isa kanadha jechuudha. Kanumatu ol bahee hidhamee qilleensa keenya akka qilleensa nuu sochoosu nuu rukutu godhaa jechuudha. Koochoosuma kanatu isa gamaarras jira. Isa kanarras isumatu jira. Akkuma sila isinitti hime humni keenya koochoo kanaan nuu madde annisni keenya kana lafa jala bahee gara buufata to'annoo keenyaatti nuu deemaa jechuudha. Lafa jalaatiin? Karaa lafa jalaatiin wadaroo lamatu deema. Tokko elektirikii nuu baata humna chaan inni lammaffaa odeeffannoo nuu fudhatee deema. Kanaan achi teenyee asitti to'anna. Baay'ee guddaadha garuu kana qilleensi sochoosuu danda'a. Yaaduun baay'ee ulfaata. Baay'ee guddaadha. Meetira meeqa asii ol? Asii ol meetira 83dha. Isheen akka mana gubbaarra jirtu sun immoo Naasil jedhamti. Isheen immoo meetira 3dha. Maaliif nu fayyaddi isheen? Ishee keessa meeshaalee to'annoo kan humna annisaa bubbee gara elektirikiitti nuu jijjiiru jenereetara kan jedhamu ishee keessa jira. Achitti nuu jenereet godheetu gara to'annoo keenyaatti geeffannaa jechuudha. Akkasi. Kun egaa walumaa galatti ijoollee qaama 3 qaban gubbaa mana fakkaatu Naasilii. Inni kun kaattuu koochoo isa kana jechuudha. Inni kun immoo taaworiidha yookiin utubaa kanadha. Kun immoo wadaroo waan keenya achitti nuu madde fuudhee gara buufata to'annaa keenyaatti nuu geessa. Annisa bubbee kanumaan gara annisa elektirikiitti jijjiirraa jechuudha ijoollee. Mana keessanitti ilaallattu jechuudha. Sinii galeera jedheen amana ijoollee. Qophii kana beektuu keessaniin kan isin daawwachaa jirtan annisaan humna elektirikaa qilleensarraa akkamittiin akka inni maddudha kan isin daawwachiisaa jirru. Cinaa kootti kan isin agartan kun inni guddaan mana ga'u kun koochoo guddaa qaba. Argitaniittu miti ijoollee. Koochoon inni guddaan kun tokkitti isaa qofadha jechuudha. Bal'inni isaa meetira 3 ol kan inni bal'atudha. Akkasumas immoo dheerinni isaa hangam akkanaan jedhan nageessanii ijoollee. Meetira 63 bal'ata. Waan hamma kana guddatu qilleensi sadansaa sochoosuudhaan humni ibsaa akka inni argamu godhee mana keenya keessa teenyee TV akka ittiin ilaallu, nyaata akka ittiin bilcheeffannu, wantoota garaagaraa akka ittiin hojjetannuuf kan nu gargaarudha. Egaa teekinooloojii windi faarmii qilleensarraa humna ibsaa maddisiisu kun teekinooloojii hedduu of keessaa qaba. Iddoo biraas deemnee wantoota achitti argaman maal akka inni of keessaa qabu waan hedduu laalla. Isinis bakkuma jirtan teessanii qophii keessan kana beektu daawwadha. Tole ijoollee egaa akkuma sila isinitti himne asallaa humna bubbee qilleensa asallaa jirra.
annisaa keenya kan bubbee gara annisa elektirikiitti erga nuu jijjiire akkamitti lafa jala baafnee lafa jalaan baafnee gara buufata to'annoo keenya akka geessinu isinitti himna. Kuni tarbaayinii keenyadha kan ittiin annisaa bubbee gara annisa elektirikiitti jijjiirru keessa isaa isinitti argisiisna. Kuni seensa keenya balbala qaba. Balballi isaan cufama. Asiin seennee gara gubbaatti annisaan keenyi annisaan bubbee gara elektirikiitti edda jijjiirame kuni kan elektirikii nuu baatudha. Erga annisaan bubbee gara annisa elektirikiitti jijjiirame kuni tarbaayiniidha kan jennu bubbee tarbaayinii annis jijjiireen keenya asidha. Gubbaatti jijjiirame wadaroon kun yookiin keebiliin kun kan ibsaa nuu fidudha. Kaarentii baatee gara buufata to'annoo keenyaatti nuu geessa lafa jala undergroundii isa jennudha jechuudha ijoollee. Kun immoo informationii odeeffannoon kan waa'ee windii kanaa waa'ee tarbaayinii kanaa waa'ee annisa jijjiiruu keenya hundisaa kanarra nuu dhufeet gara buufata to'annoo keenyaatti nuu fidaa jechuudha.